Bosaati duraan namni sirra sodaataan jiru eega poolisa taate kana maaliif akka taattaa jetta? Akkana singoriin booti gaafana sodaataa sanuu na sodaata. Aranaa poolisa ta'e namni hundi sodaatu kana maal harkattee harka na dafarta? Kalee galgala osoo rafuutiin abjuudhaan du'ee hiikaa mana nama abbaa kiyya gaafannaan umriin dheertu naan jee kanaafin akkasi dafaru jira. Ani siin garsiisaa koo waan hin abjuun harke hiikaa abbaa kee gaafatta. Hiikaan tanaa hoo maali? Aballi yookaan durgoodha. Sirraajaa asiitu miti jirtan harkarra qaqqabu jira. Akkam godheetiin harkarra qaqqabu jiran tol. Yeroo nammanatti dhorku ati riyaasiitti hojii haa qo'attu jetteeti itti dhiifta. Son taanaan adeemtee qo'attumaan rakkoo qaba. Qulqullina barnoota siitiifuu bareedaadha. Ati qulqullina barnootaan naaf odeessita isin qulqullina jaalalaatti jirti. Maal jetta san tal? Haa boodanaan hin booyyee dubrummaa si ala dabde. Sanitti leeniis intala tiyya waan isin taateen beeka. Waan isin taate dubrummaa tana qabaattuu dhabduu maaliin beeyta? Dubrummaa taanaatiis qubaan qabaanii qabdi. Edaan harke isii poppa dhabdee haayilaandi fincaanan jirtu. Boo yeroo hunda sakaraarra baatee maaliif nana lakkafta? Jaalalaan narraa si qabe. Jaalalti kasirraa na qabde ammaa hungartu kuno ija jaalalaatiin liivii seenes ilaalu jira. Boodhamaa ija jaalalaatii miti ija manzaraatiin na laalu jirta jaalalaan maaliif taphatta? Siif jechaan uffadde naaf hubaddu haadde yaanni keenya gube onnee tiyya waadde. Jaalalatii yaadu si uffisee suufi immoo karaarra baatee ana lakkafuufi. Jaalaluma teetiin nattee riisarchi suufii na uffisee na oofaasifachi. Hojjootaa mana baankii seensi dubbise akkanuma jabaadhu uffadhu suufii kee. Miskiinan jaalattu yoo uffatee suufi wanni na dubbisteef ana arrabsuufi. Nuti hin jaalannu miskiina tarraqqe nama suufii nama uffatu sumaan arge. Siiftu manni fincaanii eeysa. Hai muumme nyaanni keenya duruu ga'ee giraajuweet godhuu deemta. Oh my god siiftu nyaanni kun keessanii miti keessan fireeshidha. Kaniin giraajuweet godhuu deemu kun kaniin iddoo biraatti nyaadde. Akkas taanaan asitti utaaluun hin danda'amu muumme. Maaliif hin danda'amne? Nyaata iddoo biraatti nyaattee asitti giraajuweet godhuu wanni hin danda'amneef yeroo hodiituu godhamu waan ulfaatuuf. Mana fincaanii qorqoddan isin warri magaalaa. Anis feestaalatti hin fiduuta udaan keessan galagala. Yaa'u leenjii rakkoo jirtu furuu fi addaan baasuun gama riyyaan xumure carraa isiniif hin kenna. Boos carraan hokannoo keetiif galatoomi. An rakkoo biyya teenyaa dhageeffachuu fi dubbachuus dhiiseetiin jira. Maaliif Abdullee? Biyya teenya kanatti nama rakkoo katabu malee nama rakkoo furu hin agarre. Aadde Adaanach Abeebee furaa jirti rakkoon hande yoo katabe. Rakkoo biyyaa furame malee tiyyoon furamte boo. Namni biyya teenyaa deema malee kan isin jaalatu rakkoon ta'e silaa maaliiti? Maallaqa boorsan manummaa naan finne isaan woy. Yaa muumme edda xiyyaafuu manaa maanii fi abjuu baanasaniin mallasa rakke. Oh my god bakka Abdullee ati akka kiyya mataan si molaa'uu fi. Dhuga baantaa muumme mallasa abjuun harkinaan rifeensi sirraa dhume. Maal si dhaba Abdullee haadhumuu rifeensi molaa ta'e fooytaa keete harkaaf keensi. Yaa luchaa kiyya rifeensa bareeda dhiiftee bira deemtaa kophaa isaa areede. Akkami mucaa hojii wal bartanii? Uumaan jettu alaqaa wal baru jirra ammayi. Maqaan keenyu bargaa oluu hin barre. Maqaan kiyya obsaadha.
Arramboota maqaa kanaa jijjiirrachuu qabdu obsa. Maqaan kun ka hojii dableeti. Ati hojii jalqabuu bira kutteeti durgoo hunda nyaachuu jirta. Obsaan maqaa hojii dablee eegate maqaa kamiin baafadhare? Yaa raayit gammadaa faa baafadhu. Atummaan gammadaa baafadhu an rifataan baafadha. Maaliifin baafadhaan? Beekumsa xiqqaa mindaa guddaa aangoo guddoo hojii xiqqoo waan qabduufi. Saamuun ejeksiisa naaf ganne abbaa dukkaanaa. Maaliif barbaadde? Liqimsuufiin barbaade garaa kiyya kanaatu istii fi tonqoliin na yaada akkana qulqulleessee nama nagaa na godhutti. Ejeksi irraa fasaashii siif wayyu. Maali fasaashii ilma haadha dhoo afaan oromootiin maalatti himne fasti haa godhu. Calm down tasgabbaa'ee biroo saabuna dhangala'aa jechuu kiyya. Birrii meeqaree suni? Qarshii 200 qofa. Maali gaaboo gatii biyya hin jirre har'a guyyaa keessaa maaliif fidde? 100 ka saabunaati 100 waggaati duuteen taasi handaqa. Muummee maanuun oofne dhaabbachaa ooltaa oltii dorgomutti hin jirtu. Yaa Abdullee huccuu xiyya hunda galaanina jalaa fuudhee akka abbaa kiyyaatti hin galan. Haqa paantii tanaatu akkana si godhe. Ati paantii haaree tana kan neeyite akkamii eebbisaan uyyaamini. Ta'ee eebbisaa suutaa yaa Abdullee kiyya ni dhaqqabna amma kumaan itti galu mala naaree. Amma yaadni tokko naa dhufe. Ati calluma jiina jala deemi. Namni Abdullee muummee maal ta'ee paantiin deema hogganan jan. Paantii iPhone biyya alaatti erganiifi kanaaf zanaafataa jechuu jiran jaani. Kabajaan ta'e osoo takka hin tuqamne nagaa mana irratti galta. Beyaarra namni foormulaan fiiziksii haareen kun ifan galiiniif ni jira. Ana barsiisa foormulaa qaala'insa jireenyaa ittiin barbaadan san irra naaf deebii. Qaala'insa wal qixa ta'a mindaa ji'a hir'isuu seeta hiruuti maantimii fi shunkurtaa. Amma siif galee jira. Akka gaariitti moo? Answer question gaaffii biraa. Barsiisa qaala'insi jireenyaa kun maaliif dabalaa dhufe? Doolaarri waan ol ka'eefi. Kan ol ka'eetu akkana yoo jeefaa akkam? Yaa Rabbi ol kaa'ee hin ceesisin nutti. Hanga dalagannee keessaa fullaanutti. Mee nurraa kadhaa yaa barsiisa. Doolaarri cee akka hin cabsine riikardii qananiisa. Hibboo. Hibbakka. Abbaa qabeenya Oromoo kan qarshii miliyoona 10 uummata Booranaa kan hongeen miidhamaniif gumaache naaf beeki. Hin beeku. Eegan beeyne biyya naa kenni. Finfinnee fudhadhu. Finfinnee duraanuu fudhanne itti naaf daate. Finfinnee fudhanne maaltu natti hafee miti yaaddataa Junaayidi. Waan inni hojjete siif himuu tan biraa qarshii isaatiin yaale dokteera kabajaa artist Alii Birraa. Ka harka miinni gurraacha moo diima. Hoggaa duune qofaa nuti kan wal barru walis kuban qabnu waa waliis hin garru. Biliyeena ol kafale gibira mootummaa dhiiseetis hin beeku hojii tola ooltummaa. Qabeenya Oromoo yaa boonumoo guddaa rabbitti haa kennu Oromoota hunda. Du'aayis numa godhi hojjedhu yaamate fookii jaaraan oliin mirkaanaan qamaate. Namni qamaatii bare hojii maal hojjeta? Jimaa nyaachaa wallaan hin fadhu irraata. Abdullee akkam ilaalta carraa Saudi Arabiyaa kan dubartootaa dhufe kana? An akka yaada kiyyatti Oromoodhaaf carraa gaariidhaan jira. Gara biraatiin ammoo dubartoonni baay'een kun waggaa biyya alaa ba'an bilbila gurguddaa bitatanii booda namuutu sabiskiraayibii waan nu godhuuf chaanaalli keenyaas guddachuu danda'a. Yaa Abdullee yoom si baafna jaan?
Osoo soommanni seenne si baafna naan jaan. Alhamdulillahi rabbina baase. Maal si baase intal? Beeraa fooshaa teenyaatu jaarsi kee sheexaana naan jaanii ammaaliif jennaaniin. Inni sheexaana hin taane ji'a ramadaanaa seenuu deemu maneedhaatii maal godhaa? Rabbiin akka namaan jiru na baasuuf deema. Anaa sheexaana beeraa fooshaa sheexaana taraawwii irratti wal garra. Kan ta'uu barbaaddan maatii keenyaaf ollaa sabiskiraayibii godhaa hanga feetan kofla. Subscribe gootee hin irraanfatin laayikii. Koflaan barbadeessinaa misaa'ilaaf taankii. Komantii barreessaa yoo qabaattan yaada. Komantii deebisuuf siif galee waada. Hanqina koflaarraa gaastirik nu qabe ergaa xumuree awwaaniin katabe. Nu daawwachuu keessaniif galatooma galatooma.